Ashamaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota koo nagaa keessanii ani nagaa koodha. Maarreegaa yeroo gabaabaadhaaf wal jalaa banne turre amma immoo deebi'een jira. Egaa kan deebi'ee dhufu kan na godhe maalodha? Waa'ee obboleessa keenya faarfataa Daawit Girmaati. Egaa maal akka ta'ee fi viidiyoochi maal akka dubbatu viidiyoocha maraa daawwatu waan ta'eef hanga dhumaatti na faana turaa isiniin jedha. Warroonni chaanala kanaaf faarfatatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo laayikii, sheerii, komentii gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru. Faarfataa Daawit Girmaa yeroo baay'ee xiqqeeffattee faarfattooti onnee keerra fudhattee biciniinnattee faarfattooti Yesuus kun maal sii godhe? Nyaapa karra mana koraasee siituu ofe kanarraa yaasee. Garuu beektamni torbee kana waa'ee keemoo sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jira. Namoonni baay'een mudaa kee xiqqoo fudhatanii gaarummaa keessa guddaa gaarummaa keessa baay'ee dhiisanii mudaa keessa xiqqoo fudhatanii sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru. Kun yaada kee hin goolu? Eenyu yaada kona goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Eenyu yaada kona goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Kanaaf jechi namoota hololii namoota fiigicha kee booddeetti hin deebisu ka. Akka fardaan gulufaa akka billaacha gammoojjiin saffisa kootti fufaa akka kottee borofaa holqa gubbaarra lufaa hin shishu tabbaa furufaa holqa gubbaarra lufaa hin shishu tabbaa furufaa. Kanaaf laphee kee naasuun qabu ka. Naasuun qabu lapheen koo birrateen beeku sirratti abgateen ciisa galee jadala sinnaara madatuu tana marsee eegu. Hamtuun nan kutuu akka bobaa kee jala. Garuu seexannis namnis waa'ee keetiif maal gochaa oola? Kiyyoo mara funyoo tarattaraa oola garuu qabu kotteen koo irraa namalee wangeela dubbiseen galateessaa oola sinnaa erga kan naasisu dubbii sagalee. Sinnaa erga kan naasisu dubbii sagalee. Sinnaa erga kan naasisu dubbii sagalee. Amma jechi namootaas hololli seexanaas akka ati humna laaftu hin goone egaa. Humna laafee yooma wangeela kaa'ee lafa itti caalee humna keetiin nan kaadde nafa. Egaa bara kana baay'ee wal arrabsaa oola, baay'ee wal qeeqaa oola, baay'een gaarummaa namaa isa guddaa dheessee hammina namaa fudhate sooshaal miidiyaa naanna'a akkasumallee biyya keessa naanna'a akkasumallee lubbuu walii balleessuudhaaf wanti inni hin goone jiru. Kanaaf mee ati immoo waaqayyoodha maal jettame? Barri kun bara kamiiti? Barri kun bara baay'ee sodaachisaadha. Kanaaf ati immoo waaqayyoodha maal jettame? Maaloo kottu maaloo kottu maaloo kottu Yesuus kokoottu. Ati garuu rakkoo boor darbitu laaltee ayyaana kee gurgurtu ka. Rakkoo boor darbitu laale ayyaana koo yoon gurguru gochaa kee gola awwaale garaacha koo yoon gurguru. Maal naan jetta garaa keetti maal naan jettaati maal naan jetta garaa keetti maal naan jettaati. Kanaaf qaaruun kee waaqayyo malee waan biraan ilaalaare. Qaaruun koo ni ilaalu si malee waan biraa. Waan hundaan ni caalu si bira naaf jira. Garuu baay'een akka biyyi lafaa kun dabartu hin beekumu. Hundumtuun darbaa goggodaane anis qabeenyaaf hin dhamaane. Yoo guuttattes hin gammachiisu ka. Yoon guuttadhees nan gammachiisu waan ni dacheerraa namansiisu hin amansiisu. Maalimmoo itti yaaddaa? Dhimma lubbuu koon itti yaada hundumaa dhiiseen si barbaada si barbaada. Maaliif garuu waaqayyo maal kee taanaan akka kanatti yaaddaa? Hiree koo sadumaati fedha qalbii koo hundumaati waan hundumaati. Dhugaa jette gaaffii tokko si gaafadha garuu wanta namoonni ittiin maqaa si balleessan wanta namoonni ittiin maqaa si hadheessan kana kanaaf mee waa tokko walitti qabinu deebisime. Hundaan dubbatanii beeki dugdaan gatanii beeki ijjiitii kee golaan baasiini adaraa kee garaarraasiini. Garoot maaliif akkas jettee? Yesuusii qabaannaan si ga'aati maqaa isaatiin du'aatu ka'aati hin kasaaru namni itti warroome wallaalaan isa waame qaroome. Abbaan barbaade waan barbaade jedhu Yesuusin qabaannaan gaadha jette kaati. Dhugaa jette mee garuu gaaffii tokko si gaafadha. Namni yoo soorome waaqayyoon dhabee bu'aa qabaa? Namni soorome garuu yoo Yesuusin amanuu dide gammachuun qabu harkumaan gada doogola isaa fide. Garuu wanta dhugadi kun gadda ishee baay'ata miti? Wanta dhugadi gammachuun shimichuu gadda baay'ata obsi eeggatu guyyaa tokko gooftaan keessi yaadata.
Dhugaa jette garuu biyyi lafaa kun maal nama qabsiisa? Shilli birri badu'aa nama qabsiisa. Sessekeedhuma qalbii nama dhabsiisa. Sessekeedhuma qalbii nama dhabsiisa. Mee warra waa'ee isaanii dhiisanii maqaa nama balleessaa biyya keessa deeman sooshaal miidiyaa deemanii waa jedhika. Maal kan duutanii guyyaadhuma saafaanii lubbuu keessan hin balleessin hawaasanii. Lubbuu keessan hin balleessin hawaasanii. Garuu beektaa miti baay'ee kan inni maqaa nama balleessaa sooshaal miidiyaa deemuuf akkasumallee maqaa nama balleessaa biyya keessa deemuuf beekamtii argachaa beekamtii argachuu kun bu'aa qabaa. Beekamtiin balaa qaba booda si haala sobeefa bakkeechee bara jireenya kee faala madadeen goguuf jira akka baala hunduun arjaa akka daraaraa daadha hunduu keechi garaa nama hundaa beemadaadha garii yesuusii waammatu nagaadha. Garuu sagalee kee kana maaltu akkas bareechee? Isa handhuurri utubaa giddu galeechi nama kalaqa isaatii hubadhaa sagalee qooqa nama kalaqa isaatii hubadhaa sagalee qooqa nama. Mee warra yeroo hundumaa waaqayyoo waaqeffachuu dhiisanii uumaa isaanii waaqeffachuu dhiisanii uummata waaqessanii maal jettaa? Inni si uume isin uummata qofaa sirbitan inni si waame isin mormachi qabaa darbitan inni si waame isin mormachi qabaa darbitan. Jireenyi waaqayyoon biraa jireenya akkamiiti? Jireenyi isa biraa bara 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 jireenyi isa biraa bara 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 nageenyi isa biraa bara 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 Yesuusin fayyisaa kana bara kana bara. Warra dacheen dararee maal jettaa ree? Yoo dacheen si dararee jireenyi isa biraa kottaa titti boqotaa. Garuu biyyi lafaa kun kofalchiisaa maal nama godhaa? Olfisiisaa bishaan nama nyaata maaloo koodee kiyyamaa gowwaa taata silaa beekadhu namni dhuguun oolu Yesuusin duwwaa godhu oddoo koolu. Garuu utuu akkasitti itti himtu kan hin dhageenye baay'ee jira. Maaloo maaloo akkana taata dubbiin akka irraa biti beenuun faata lubbuu bili qabaatu guyyaa shinfeettu dafii amanadhu akkasii oon deemtu. Asumaan waamicha eenyufaatiif dabarsita ree? Maaloo artistoota biyya maaloo maaloo eegameechota koo maaloo maaloo Yesuustu wayya maaloo maaloo ani meegama koo. Anis imeera gama koo kottaa warri waaqayyoon hin qabne kottaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo keenya irraa kana fakkaata ture akka isinitti gammaddaniif irraa barattan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa ammallee gara fuulduraatti nama isinii fidu koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha isiniin kabaja warroonni viidiyoo kana laayikii godhan laayikii godhaa YouTube kana subscribe godhaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadha.